dhageessaniittu mucattiin jechuudha. Namichatti heerumte sana ji'a tokko dhuftee biyya Arabaatti dhuftee heerumtee ji'a tokko booda gara biyya Arabaatti deebitee isa booda birrii 200 naa liqeessii jedhee. Amma lamaan isaaniiyyuu fammasanii rugaasin immoo dhaga'uu qabdu. Habiibaa maal goote leenca si badhaasaa ittiin mucattiidha. Gastiirra fidanii intalittiidha. Leenca si badhaasuu qaba. Anja giraancha kaastee haca baccabdee barattuu kooti bakka dubbii koo hojiirra oole wii jagna. Amma maalitti akka leenca badhaafamte suma dhugumaa garuu leenca gatii leencaa kenniteetti fi akkaawuntii ishiirratti. Ijoollee maadhanii leenca maatti gooti mucaanii maaster kaardiin qabdu eenyutu kee baasaa fi kanaaf kaash birrii transfer godhina nigdi baankii irratti gatii leenca tokko meeqa komantii jalatti naa barreessa gara birriitti na shallagamu. Mucattiin namichicha abbaa manaa ishee jechuudha. Waan isheen goote zeeroodhaan baay'iste. Amma dhufee boo'aa jira waaqattan kennadhadhe. Ani faxaariitti kennadheen dhiisa waa ishee. Isheen akkoo maasan goode. Amma dhagaa gaamma isinis borii Habiibaa bira deemtanii leenca akka badhaafamtaniifan kana sinii fidee dhufe ana maanna dhibe ana kana booda gana Habiibaa bira naqan ana bira dhufu malee Habiibaa bira naqu garuu sin Habiibaa bira dhaqtanii akka badhaasamtaniif jedheen sinii fidee nagaa sinii fatoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u egaa hodhuu ituun kun sin darbuun qabdu ajandaa bareedduudha. Kaleessa faarre irra oolanii har'a yuuruma jiru natti fakkaata warreen haasofne isin immoo dhageessaniittu sin dhageenyis ta'uu danda'a. Baay'een keessan garuu warri afaan Oromoo hin dhageenye Amaariffaan garuu dhaga'uu dandeessu. Egaa mucaan kun nama kana faana kan wal bartee biyya Arabaa Kuweet hojjetti baay'ee Kuweetiin dhaqxee waggaa tokkoof ji'a jaatti nama kana faana karuma onlaayinii kana wal barte. Eenyu wal barsiisaa namichaa fi mucaa eessuma beektu miti yaaggootee jedhe. Mucaan eessuma isaa mana haadha dalagdi. Haadha jedhe. Isheen kun immoo mana intalaa hojjetti. Amma jarrachitti wal beeku waan ta'eef karaa sana isheen baay'ee ishee sanaafis karaa haadhaa immoo firummaadha adaadamu maayitti waan ta'e walittidha jarri kun karaa abbaaf karaa haadhaa waan ta'e waliidhaadha jarri kun firradha. Halagaa miti jechuudha. Jechuun ishii sana afaan ishee yaaggootee mucaa eessuma koo jedhu sanatu karaa abbaayyuu isa sanaaf isaaf karaa haadhaa immoo isheedhaaf argitanii achi wal baraniitu amma gaa haasawutti ka'anii bakka kootu naan jedha jettee dafi kootu jedha waggaa 2 fidnaan nan dhufa jetteedhe waggaa 2 fidnaan nan dhufa jettee kaateetu waggaa 2 na xumurtu immoo lakki maallaqa hin qabu waggaa 3 kana satti odeesse. Isheen illee Habiibaa biratti odeessiteetti laayifiin ishee waraabamiti YouTube irra jira. Waan haaraa yoo qabaate sinii fida. Sanni odeesse alayyoo ta'in sanni odeesse kan dhaggeeffadhe YouTube irra. Inna waggaa 2 naa fixxu nan dhufa jettee kaate hin qabu maallaqa 3 na eegi jette. 3 tura tokkoon dabaladhaa na eegi akka minaamin bakka achi waggaa tokko dabalatte waggaa 3 yeroo fixxu hin dhufte akkuma jette. Hin dhufte wal arganii bakka deemanii amantaa isaanii ortodoksiidha beeta kiristaanii dhawaadaa walii galaniitu wal fuudhanii amamtaanii ji'a tokko ta'an. Isheen maal dharee tikkeetti fidattee dhuftee jedheen. Tikkeetti dhaqaa galaa qabdii boqonnaadhaan dhuftee jedhe. San haaseedha. Achi wadaa nan deema maleettee akkam erga cidha godhan erga teenye mulakki deemuu qaba jetteetu anumatu geggeessee deemtee immoo erga achi deemtee akkaawuntiin baneefi akkaawuntii maqaa keetiin banadhuun jedheniin nigdi baankiin baneefi bakka kana booda ofirratti galfadhu maallaqa kee namni nyaachuun qabu eenyullee tuquun qabuun jedhee maaliif jennaan dura warri ishii jalaa tuttuqaniiru maallaqa dura warri ishii jalaa nyaataniiru moo waan akkasii jedhee achi akkaawuntii banattee deemteedhe. Isa booda erga deemtee ani hojiin koo maal jedhee
maqaansa konkolaataa fanniqaa jedhe baajaajii fanniqaa jedhe waan akkasii bakka hojuma guyyaa wayii hojjedhaa jedhe booda akkasiin jedheeni birikuma 200 naa liqeessi wuddee dheessayu wuddee birikuma 200 naa liqeessi achi an baajaajii biteen hojjechaa si eegaa ammatti dhuftutti gatii baajaajii keellee si kaffalee baajaajiin sun immoo qabeenya keenya dhuunfaa ta'a hojjechaan si eegaa jennaani lakki hiriyoonni koo baay'een baajaajii bitanii maallaqa kennanii kassaranii jiru kanaafuu an humaa siin kennumaa siin liqeessu jedhee jette kanaan kan kee wallallee walitti buunee ji'a 8 bilookii nagoo ta'e kallattii hundarraa ji'a 8 qulqulluu bilookii nagoo ta'e karaa hundumarraa waggaa 2 yeroo fixattu waggaa 2 ji'a tokkotti dhufteetu asii geessee naa bilbiltee asii Itoophiyaan jira dhufeerana maqaan ishee Qaalkidaan wayii Qaaliyyee dhammoo dhuftee akkamitti tunatti nimiin dhuftee yaa'u dhaga'uu qabdaa dhufeen jira achi gaadee bilbiltee bakka waliikuu qabnaa anammas deebi'een deema waan ta'eef waliikna kanaafuu akkaataatti waliiknu gaa'ilii keenya jiguu qabaa deebi'een deema osoo nan argii moonna kanumaaf wal argina wal arganii jaarsummaan taa'ame nama 8 nuu taa'eedha dhuftee isheen gaa'ila jiskuudhaaf dhuftee durumayyuu isheen anan barbaaddu gaa'ila jiskuudhaaf dhufteedha bakka jechuun karaa amantaa karaa beeta kiristaanii jaarsummaan akka amantaatti taa'amee gaafatamtee dadhabamna gara mana murtiitti darbee manni murtiillee yeroo nuu kennee bakka waadaa baay'ee walii galleerra waan ta'eef waadaa sanallee siif gaarii miti jedhanii bakka waan baay'ee nakaadde nagantee ganti yeroo meeqa nagantee yeroo 4 nagantee maali jedhaa ture achi booda dhumarratti xabaqaanii maal godhe jedhe abukaattoo mariisiseedha na gaa'ila booda kan isheen hojjette akka irraa hirmaatuuf gaa'ila booda yeroo ilaalu gara miiliyoona 1.5 hojjetteettiidha damoozni ishii yeroo deebitee dhaqxeyyuu ani miindaa siifaa dabalanii jedheeraani miindaa keemma sii dabaluu qabu jedheeraani kuweetidha dinaaraa 120 hojjetteedha dinaara 120 yaa'u yeroo manazaramu bareedaadha damoozni ishee bilaakiidhaanii ergiti bareedaadha ishenne achi booda abukaattoo yeroo mariisiseetu qabeenya irraa hirmaadhu ka gaa'ila qabda taanaanidha isa isheen gaa'ila booda hojjette sana irraa hirmaachuudhaaf maallaqa akkaawuntii ishee silaa nigdi baankii sumatu baneef miti achirra gara miiliyoona 1.5 kuufatteetti jedhe garuu isheen yeroo dhufte gaamma mana murtii irra jiru miti akkaawuntoota ishiirra maallaqni daddarbeeraa transfer tateera tokko harama birikuma 3 bichaa jira tokko mu maalee maqaa baankii waan ta'e 17 bichaa jira kanaachi birriin hin jiru isheen garuu meeshaa maanii qabu mana keessaatti maal baasiste jedhe eggadaan maan afaan oromoodha hin to'achiiste ammoo hin cufsiiste maalidha akkas bakka sinii galee akkas goote anis innashin akkas gootu waa'ee akkaawuntii ishii kanarratti akka ni to'atamu oduma jiru akkan sochoon yeroon godhu maallaqoota kana malee hin qabu tokko 3,000 tokko 17,000 malee maallaqni hin jiru yeroo gaafatamtu ani hojii hojjechaan turre biyya sanatti hojii dhabee taa'an ture mana kiraayii kaffalaan ture baasii mataa kiyyaatiin hin ture darbee moo maatii kiyyaas deeggaraan ture kanaafuu maallaqa hin qabu jettee achi osoo akkana jennuuti yeroo isheen deemtu ammas itti geenyaan maal gooti abukaattoo dhaabbattee deemte bakka bu'een nama isheedhaaf falmuu jechuudha achi abukaattoo dhaabbatteetu gara biyya sanaa deemtee deebitee yeroo liqaffaa deemte jechuudha lamaffaadha mitiire iyyee tokko dhuftee gaa'ila godhattee achi ji'a tokko baay'isee ji'a tokko qofaa waliin turan waggaa meeqaadha waggaa 5 gaa osuma inni beekuyyuu waggaa 5 hojjettee jirti achi safaan ammoo gaa'ila akka jigu abukaattoo dhaabbattee gara biyya arabaatti deebitee deemtee jechuudha achi namni kun maalidha mooraal kaasaa jechuun
Moraaliin koo tuqameera. Gizeen koo gubateera. Yeroon koo gubatee amma kana taa'ee ishee eegee hiriyoonni koo fuudhanii alchanii maaliin jiru bareedaa maaragaan jiraatodhe. Ani garuu ishee eeguudhaaf yeroon koo baay'ee gubatee dhufte akkasnaan jettee mooraal kaasaan na barbaachisadhe. Kaasaan maal afaan Oromoodha. Moraaliin isaa gubate isa nyaatame kana kaasaan kaffalamaa fi jechuudha tokko. Achi kana hundumaa immoo itti dhiiseedhanii miidiyaatti gadi baaseetanii maqaa kee balleessan jedheeni. Miidiyaa irratti namni naa dhaga'u natti nattaa murteessuun jedhee baqa Itoophiyaa hizbii nattaa faradiin jedheeni. Achi gadi been dubbadhan jedhee. Achi gadi bee footoo ciccire akkuma argitan. Nakati mirir jedhee namichi kuni maallaqa dhabuusaa irraan kan ka'e mucayyoon kun durumayyuu cidhallee kan ittiin godhatan yeroo dhufte maallaqa ishiiteenidha. Cidha wayii godhatanii qubeellaa godhataniiru. Akka mallattoodhaaf tolutti cidha godhataniiru. Qubeellaa qopheessanii baaseenii baasiishi. Inni hin qabu sinitti meera waan hojjetu hin qabu. Bakka isheen teessee naatti yaaddu. Yeroo dhufte kana na gaafattee lafa jechuun isa gurmaa'anii lafa fudhatan waan akkasii gurmooftee lafa fudhattee taayyuu maal hojjettee maal qabdaa maaliin na jiraachistaa bakka dhiira waan ta'eef gaaffiima dhiiraa maluu gaafatte qaddiin hin jiru dubartoonni akkana qancaraa dhugaa maaltu dhaqee aqiiti namama hojii of danda'a tokko hin qabnetti dhaqee cillit jedhi mataadhaan nyaatan. Itoo sittiin barfatiin dammaqi. Mucaan kun amma maallaqallee yaa waan xixiqqaa malee mataadhaan hin nyaatamne. Mataadhaanis hin banne. Nama kanallee irraa. Egaa akkas fakkaata sa'aan usatti aanu sinii fida. Habiba biratti waan isheen haasofte sinii fida. Badhaasa ishii sinii fida. Garuu baay'ee tokko namatti tolti mucattiin baqa murteeffachuudha. Yaa namuma taa'ee si eegu. Dhuma koona rakkadheedheeni bara. Rakkadheeni baqa humaayyuu hojjechaa hin jiru. Waanuma ittiin jiraadhu iyyuu nan dhabe yeroo dhuunmoo yerootti 20 ergiteef jira. Waanuma ta'ee haa godhatu jettee. Nama akkasii humaa hojjechuu hin dandeenyu, humaa godhachuu hin dandeenyu, galii hin qabnetti dhuftee ofii kee hojii baay'ee hojjechaa turtee dadhabdee gaafa dhuftu nama sana ba'aasitti ta'e mataa irratti baattee deemta, dugdatti baattee deemta, nama sana qallabdaa, mana kiraayii kaffaltaa, baqa maallaqa kee xumurattee jechuudha. Kana biyaansi ani waan isin gorsu kanuma dha. Yoo xiqqaate nama of danda'e nasin hin jiru ofiisaati. Mana kireeffate mana isaa kaffalachaa of qallabaa of danda'a taadha. Bakka maaliif of danda'a taadha amma tokko sirraa mana kiraayii naa kaffalin jedhu na qallabisiisu jedhu. Duruu mana kiraayii kaffalataara duruu of qallabaara. Yoo ati dhaqxee itti dabalamte maali dharee lama taatanii hojjettan jiruu keessan paaralalii wal bukkee adeemsifattu malee dacha'aa tataa'a galiin qabu hojiin qabu tayyib